عبادة لافس سوتا جرين عبادة قرجل آخرا في دعا نمني دقت تصدفى تنجايبات والله تنجايبات ittiin gorfama jee yaada namni yeroo tana namni toorarra jira jee osoo hin taane kaniin as ba'e niin dagadhaa waanan ofii ittiin gorfame ittiin gorfamaa jireetan namni du'aa fi aakhiraa dagate waan ittiin mokkoramu keeysaa wani rabbiin kenneef isan geessu je akka ganaa du'u hin beekne reenni akka ganaa du'u hin beekne waan ta'eef wanti rabbiin isaa kenne san geessu gonkumaa san geessu wanti rabbiin isaa kenne sin ajaa'ibu akka ganaa 40 taa'ee 50 taa'ee 60 taa'ee addunyaarraa deemu waan dagateef hiree isaa fixee malee addunyaarraa akka hin deemne waan wallaaluuf maal taha hireen isan geessu yeroo hundaa cinqii keessa jiraata jechuudha namni du'a yaadatu cinqii kee jiraata seetun malee raahaa keessa jiraata maaliif jennaan cinqii addunyaa tana abaluus na darre abaluu riyaakiyyaa waan akkasii godhatee abaluu fooqii jaarratee jee cinqaan dhaqure maaliif ganaa doonaa isumachiisa rabbiin waa toshu jedhee ibaadatti jabaata waan ta'eef obboleessa akhiraa obboleettii akhiraa nama waan dhageen gorfamu waan barateen fayyadamu rabbiin nu haa taasisu nama yeroo hundaa du'aa fi akhiraa sammuu keessaa qabaatee tawbaadhaan qophaa'ee gama rabbii deemuudhaaf yeroo hunda taa'u rabbiin nu haa taasisu kanarra isinittiin dheeressu sheer godhaatii namuutti naa gorfamu